immoo nuyi warri dubbii masagalee waaqayyoo dhageenyu yommuu akka obboloota Yesuus Kiristoos obboloonni koo warri kamidhannaan warra sagalee koo kana dhaga'anidha jedhee gooftaa Yesuus galagalee isaanitti kanaaf erga silaasiin gaafachaa jira. Amma gaasirratti kana dhalaa deemna. Obboloonni Yesuus immoo bartoonni kee hojii ati hojjettu akka arganiif bartooti kee yeroo jedhan obboloonni isaa sun Yesuusiif dhimmaniitu akka arganiif jedhaa jirumoo maalirraa barbaadaniiti? Okay. Waa'ee beekamtii kana baay'ee dhugaa jejjedhame. Isaanimtiyyoo isaaniitiif iyyuu isatti namanne sababbii ta'eef shakkuu isaanimtiyyoo isaaniitiif iyyuu arguu barbaadaniiru. Xiqqoo ishee waa shakkiin keessa jira jechuudha isaan keessa. Bartootuma keessa iyyuu shakkiitu jira. Obbolootuma isaa keessa iyyuu shakkiitu jira. Shakkuu baatanii isaan iyyuu itti amanu kaa. Okay. Amma waa'ee shakkuu baatanii itti amanan taate isaan iyyuu itti amananii jira deddeebi'u. Okay. Itti amanuu kana booddee irra nuuf ibsaa deemaati kaa'addaa darbaa isin barreeffadhaa. Isin barreeffadhaati kaa'achaa darbaa. Garuu waama fedheef iyyuu immoo namoonni Yihuudaa waan lama Yesuusiidhaaf uuman ajandaa lama yookiin kennaniif isaaf achuma keessatti arganna isa isaan kennaniif sana achirra san jiruun ol deebi'ee waan ta'eef jechuudha. Eenyu illee mul'inatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhoksaatti hin hojjetu. Jarri kun maal barbaadan jechuudha beekamtii. Jara kana yeroo ilaaltanii warra Yihuudotaa yeroo ilaaltanii maalidha kan isaan ittiin jedhaaran waa'ee beekamtiitti dubbataa jiru. Beekamtiin kun garuu isa kamidha inni gooftaan immoo ittiin jedhaaru isa kamidha isa jedhu walii wajjiniin immoo ilaalaa deema. Eenyu illee mul'inatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa isa dhoksaatti maalin godhu hin hojjetu. Amma garuu ati hojii kana hundumaa ni hojjetta erga ta'e biyya lafaatti of mul'isi ittiin jedhan. Obboloonni isaa iyyuu isatti hin amanne. Yesuus immoo yeroo nanaaf ta'u amma illee hin geenye. Isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaata. Tokkoffaa irratti gaafa isin qabattanii yaada lamadha kan isaan kennanii fi tokko yaadichi inni isaan kennanii fi maali dannee Yesuusiifitu qajeelfama deeme jedhu kennaniif. Isaantu kennaafi jira. Kennaniiru fumaan kennineefi maa godhu kan jiran. Okay. Isa lammaffaa maal kennaniif? biyya lafaatti akka nuuf mul'isu የምታደርገውን ታምር ለዓለም አሳይ። Okay. Akka inni of mul'isuu fi ati ol ba'ii jedhanii isaanitti dubbatan. Isaan sila warri Yihuudoonnaa akkas jedhee Yohaannis boqonnaa 16 irratti isiniif dubbiseen darbe wanta ta'eef isin keessaa qabadhaati dhaqaa ilaalaa. Akkeedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Utuu Yesuus namoota wajjin dudubbachaa jiru kunoo haati isaa obboloonni isaa wajjin dudubbachuu barbaadanii dhufan. Eessa dhaabatu jennaan ala dhaabatu jedhe. Isaa wajjiniin dudubbachuu barbaadaniitu dhufan jedhe. Ishee kanas qabadhaatee darbaa. Isaa wajjin dudubbachuu barbaadanii gara Yesuus Kiristoosiin dhufan. Isaantu dhufe. Gara Yesuus Kiristoosiin isaantu dhufe. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u. Ana garuu obboloonni isaa iyyuu isatti hin amanne. Yesuus immoo yeroon anaaf ta'u amma illee hin geenye. Yeroon anaaf ta'u amma illee maalin goone? Hin geenye. Hojii Yesuus Kiristoosii dhoksaatti hojjete mul'inatti beekameera moo hin beekamne? Hojichi dhoksaatti hojichi immoo of mul'isee beekamtiitti ta'eera moo hin taane? Of mul'isii isaanii sun garuu iccitii dhoksaa of keessaa inni qabu isa inni maal ta'uu dhabeettu isa inni duudha sana dabarfamee kenname fannoo irratti jechuudha biyya lafaatti isa mul'atu sana. Inni dhoksaan isaatii gaafa ilaallu yeroon koo amma miti jedheetu duran darbinu miti hundi keenya waadaa walii galleef Yohaannis boqonnaa 17 irratti dhaqeetu
yeroo ilmi itti abbaadhaaf ulfina kennu maal ta'eera ga'eera jedhee dubbata ofiisaati. Yerichi garuu ammaaf maal hin taaneedhaan hin geenyedhe sabatti maal isaanitti dubbataa jira. Eshi yeroon hundumtuu immoo isin yeroon inni kan abbaa hin geenye maalidha beektu abbaan ilmi hafuura tokkoon geggeeffamaa dhumoo hafuura garaagaraatiin geggeeffamaa hafuura tokkoon akka isaan geggeeffamaa jiranii iddoo kanarratti sirriitti lafa nuuqa. Sirriidha moo sirriitti? Maaf gowwoomsitu ijoollee. Eessi. Yesuusinii deemi jedhanii lammaffaan of mul'isi jedhanii yookiin of agarsiisiidha kan isaan laatanii fi yeroo kana jarri sun waan irraa barbaadan qabu. Hojii Yesuus Kiristoos dhoksaatti hojjete immoo maalidha isa jedhuuf Yohaannis 2:7 dhaqaa dubbifadhaati. Yerichi ammayyuu maaliin gooneennaan fakkeenya Maariyaam dhatteetu akkasittiin jette. Yesuus Kiristoosii. Daadhiini maal ta'eera? Dhumeera. Maalittiin jedhee gooftaa? Hojii keessatti galchee? Yeroon koo hin geenye jedhee. Yeroon kan Waaqayyoo yeroodha. Yeroon kan namaas immoo yeroodha. Yeroon kan Waaqayyoo ofii isaatiin waan hundumaa hojjetu yeroo ofii isaatiidha. Yeroo namni immoo waa itti hojjetu ofii isaatiin yeroo ofii isaatiidha. Maal kun asumarra jira? Yeroon hundumtuu inni kan keessanii isiniif maalidha ittiin jedhe? Okay. Isinitti fakkaata ittiin jedhe. Kan ta'u isinitti fakkaata. Yeroon anaaf ta'u amma illee hin geenye. Isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaata. Yeroon kun isinitti fakkaata. Mee Maatiyoos 2:46 dubbisame. Dubbiseera garuu sirra deebi'aati dubbisaa jechuudha malee. Waa'ee yeroo kana asirratti argatu. Utuu Yesuus namoota wajjin dubbachaa jiru kunoo haati isaa obboloonni isaas isaa wajjin dubbachuu barbaadanii dhufanii ala inni dhaabatu turan. Yommus namni tokko ilaa haati kee fi obboloonni kee ala dhaabatanii jiru si wajjin dubbachuu barbaadu sittiin jedhu. Yesuus garuu deebisee namicha isatti himeen haati koo eenyu obboloonni koos eenyu fa'ii jedhe. Harka isaas gara bartoota isaatiitti qabee kunooti haati koo obboloonni koos jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti obboleettii kooti haadha kooti jedhe. Haleluuyaa. Waa'ee ejjetii moo obbolaa sanni jedhuun isinitti mubedee dhaqee achi isinitti dhaqe. Maaliif beektu Yesuus Kiristoos nama guutuu ta'ee dhalatee hafuura qulqulluudhaan dhalate karaa Maariyaamii. Nuyi warri hundumtuu jaalala Waaqayyoo goonu jaalala Waaqayyoo raawwannu hundumtuu ijoollee Waaqayyoo akkuma taane eenyu kooti nuun jedhu. Obboloota kooti obboleessa koo obboleettii koo haadha kooti. Abusha. Kutaa kana keessatti Yesuus isaan iyyuu simanne haati kee fi obboloonni kee bakkee dhaabbatanii jiru gaafa ittiin jedhamu. Faarfannaa 69 dhaxxanii gaafa dubbifattanii wal qabata kutaa kana faana jedhee yaadatoo dubbifne. An obboloota kootti orma haadha koottis alagaa nan ta'a jedha. Kanaaf hin simanne kutaa kana keessatti an obboloota kootti orma haadha koottis alagaa nan ta'a jedhee caafamee jira. Caafanni sun gatii raawwatamuu qabuu fi dirqama simanne Yesuus eenyudha isaanii warra jaalala koo raawwatanidha malee dirqama yaa'u Yesuus nama uumamarraa gatii hafuura qulqulluudhaan dhalateef isaan bakka akkuma maatii biyya Yihudaa keessatti Beetel Efraataa keessatti simatanii waa tokko gochuu barbaadan garuu caaffanni inni faarfannaa keessatti caafame sun an obboloota kootti orma haadha koottis alagaa nan ta'a inni jedhu sun akka raawwatamuuf jedhee yaada akka kootti itti fudhatu. Okay, Waaqayyo sina eebbisu tiksi. Naam. Sagal saddeet tiksi lama. Naam,
jechuun abeet jechuudha. Ati immoo rabbi fayyiki. በኢየሱስ በጣም እንዴት ነው የሚያስፈራው! Saja kami sagal mo. Parsanya kami sagal. Lakkoofsa 8 irraa ani obboloota kootti orma haadha koottis alagaanan ta'ee jedha. Ikraan jedhaara dhugaan dubbisaan jedhaara. Dubbadhaa daawwee fa'aa maali? Namni maa callise? Irratti yaada kennaa mawwiinas deebitu. Maagal jedhiree baay'ee viidiyoo. Anu dhokatanii ayinaa farnaa chulaka. Hin sodaanna. Maal sodaattu illee jechuudha. Wanti nama sodaachisan jiru asirra. Dubbadhaa kanarratti hawwishaan hin turti moo kan biraa eegganna reekka? Tifuufaa amma ishee turtii paaster yaada irraa ibsa. Ay maalirra turte waa'ee obboloonni isaa iyyuu isatti namanne isa jedhu shanirra jirti natti fakkaatti. Shanii fi ijaa wal qabsiiste. Gisee agarra ayinaati. Ay itoo ishimti itti fuftee gaariidha garuu maaliif yaada isheen fiddee dhufte ala deemuu hin dandeenye natti. Beekamti isin dhiisu dullaalanuu ijaartu. Haa dhuftuun eegna obsan dhabinaa.